tara sila gufra baasee siin barara. Egaa jaalalli kallattilee adda addaatiin ibsama. Jaalala biyyaa, jaalala maatii, jaalalleewwanii fi jaalala biyyaa jechuudhaan kallattilee adda addaatti qoodama. Yooyyaa naggaas hin daganne dhaggeeffattootaa fi daawwattoota sagantaa tamsaas kallattii gara foddaa madda walaabaa miidiyaa gara YouTube chaanalii, gara TikTok fi akkasuma gara Facebookaatiin hordofaa jirtan. Warroonni mana keessan keessa teessanii kallattilee adda addaatiin sagantaa umrii ijoollummaa keessaayyuu waggaa saddeeti amma 12 hanga 20 hanga 30 akkasuma qoqqoodamiinsa gulantaa umrii dargaggummaarraa kaasee ijoollummaas dabalatee amma manguddummaatti jiru kan waliin ilaalaa turredha. Eeyyangaa aadaaleen barateen umriidhaan kallattilee adda addaatti sagantaa qoqqoodamiinsaan wajjin mari'achuu kun armaan duran tarre. Marrigaa kana gadi fageenyaan kan hubate maddi walaabuu FM sagantaa tamsaas kallattiidhaa tokko lama jechuudhaan hawaasa keenya biraan ga'ee mari'achiisuu eegalee jira. Marrigaa sagantaa adda addaa kanarratti namoonni adda addaas yaada isaanii dabarfatanii jiran. So guyyaan kaleessaa sunnaaf deebi'e. Yeroo mana barumsaa elementarii baradhu yookaan sadarkaa tokkoffaa baradhu mudannoo akkasiitu na mudate barsiisaan kiyya barumsa irratti akka cimuuf kallattii adda addaatiin dhiibbaan irra geggeessaa ture. Ani mootuu har'an tana natti dhagahame kan jedhaniitiin imimmaan buusuudhaan kan dubbatan jiran jechaadha. Akkasuma mootuu maatiin kiyya kaleessa yeroo barumsa baradhu dhiibbaalee adda addaan irra geggeessaa turan. Inumaayyuu hanga reebichaa irra geggeessaa turan. Ani mootuu gaafsan maatiin kiyya waan jedhu fudhachuu dhabuun kiyya ijoollummaa kootu nagate kan jedhanis hedduu isaaniiti. Marrigaa kunis ta'e sun sagantaa tamsaas kallattii keenya warroonni mana keessa teessaniitiin hordofaa jirtan akkasuma biyyoota adda addaa keessa teessanii inni daldalaa bakka hojii kee irraa inni qonnaan bulaa immoo iddoo misoomaarraa akkasuma warroonni imala adda addaa irra jirtan kan dhaggeeffachaa jirtan kun sagantaa tamsaas kallattiiti. Tamsaasni kallattii keenya ammootu kan isin biraan ga'aa jirru gara foddaa madda walaabuu miidiyaatiin ani qopheessaa sagantichaa falmataa roorrooti. Ammas irra deebinee dursi addunyaa kana nageenya waan taateef irra deddeebuudhaan nageenya waaraa addunyaa kanaaf hawwina. Kunis ta'e sun daawwattoota keenya warroonni sagantaa kallattii irratti hirmaatanii gara TikTokiitiin qophii ajaa'ibsiisoo keessaayyuu umrii ijoollummaa keenya ol wajjin mari'ataa turre hundi keessanuu galatoomaa isiniin jenna. Sagantaa ajaa'ibsiisoo kana irratti shamarran keenya hedduun Oromiyaa keessaa akkasuma biyyoota adda addaa keessaa kan haara itti baafatan sagantaa umrii ijoollummaa keetii akkamitti yaadataa keessaayyuu mana barumsaa keessatti maal hojjettanii maaliin dabarsitan kan jedhu gaafii duraa ture. Irra hedduun keenya biqiltuu dhaabuudhaan hojii duulaa keessatti hirmaannee misooma adda addaa keessatti hirmaannee mukkeen gaafsan umrii ijoollummaa keenyaatti dhaabne har'aan tana gurguddatee mana barumsaa keessatti arginee jirra jedhan. Namoonni gariin immoo gaaf hojii duulaan waaman inumaayyuu jallachuu wantoota akkasii umrii ijoollummaa keenyaatti wal qabatee hubannoo dhabiinsarraan yeroo waan akkasii raawwachaa turre jedhan. Inni kun immoo jaalalaanis dinqii gurguddaa keessa turre garuu jechi jaalalaa kana hin beeknu kan jedhanis hedduudha. Dhuguma dubbachuuf waan taatilee gurguddaa marii gurguddaa geggeessine kaleessa galgala keessaa jechaadha. Marii kana keessatti kan dubbatan isaan hedduun isaanii inumaayyuu ani waggaa 8 umrii kiyya waggaa 6 amma 12 yookaan mootu 8 fi jidduu haga waggaa 15 jidduu jiru kanatti dhimmuma jaalalaallee hin beeku. Warroonni immoo umriin isaanii na caalaa guddatanii jiran fuudhee xalayaa akka geggeessuuf yeroo durii ni beektanii bilbilli hin jiru kallattiidhaan walii bilbiluun hin jiru kan geggeeffamaa ture xalayaadha. Xalayaa kan immoo fuudhanii walitti kennuun ni sodaatan jechaadha. Kanaaf ijoollee ganni isaanii xixiqqoo ta'e kana namoonni hedduun yeroo itti tajaajilaman kan ta'e isaanii hedduu isaanii namoota adda addaa irraa hubannee jirra jechaadha. Kunis ta'e sun kan dhaggeeffachaa jirtan sagantaa tamsaas kallattiidha. Yaadannoo umrii ijoollummaati. Umrii ijoollummaa keessaayyuu mana barumsaa keessatti maal turre akkam turre kan jedhu irratti wal wajjin mari'an har'a hoo eessa jirra. Dhuguma dubbachuuf fakkeenyaaf yeroo umrii ijoollummaa keenyaatti kutaa tokko amma 8 barannutti haa ta'u umrii ijoollummaa sanitti gaafiin yeroo hedduu maatii irraa haa ta'u firoottan irraa haa ta'u namoota adda addaa irraa haa ta'u yeroo gaafatan maal ta'u barbaadda yoo sin jedhan irra hedduun keenya doktora irra hedduun keenya paayileetii irra hedduun keenya piroofeesara jechuudhaan yaaddota hawwii akkasii sanawwan jechaadha. Har'an tani hoo dhaloonni har'aa maal ta'u barbaadda yoo jedhanii maal jedha kan jedhus wal wajjin kan keessatti ilaalu ta'a. Kunis ta'e sun sagantaa akkasii irratti hirmaachuun
dhaloota har'aatiif egeree saba keenyaatiif barbaachisaa waan ta'eef maddii walaabuu kana fageenyaan hubachuudhaan sagantaa kana qopheessinee jirra. Sagantaa kana irratti immoo kaleessas guyyaa ilgaddaas yaada ajaa'ibsiisoo keessaayyuu akkasuma immoo yeroo sagantaan kun qophaa'u eessatti dhalatte naannootti dhalatte jechuudhaan kan gaafatamudha. Maaliif tokkoffaa naannicha wal barsiisuudha ilmaan Oromoodha wal barachuun murteessaa ta'e sila argamee fi akkasuma naannoo kee keessatti qabeenyi uumamaa argamu kun maalidha hangamta akka promote gochuudhaan beeksisuu keessatti qooda fudhatteertu kan jedhu sagantaa kana keessatti qabxii guddoodha. Mikallachiidhaan sagantaa keenya kana kan dhageeffachaa jirtan hundi keessanuu sheer godhaachi wal biraan gaasiniin jedha. Ani qopheessaa sagantaa falmataa roorratti umri ijoollummaa mana barumsaa elementarii irraa jalqabe yookaan mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa irraa jalqabe hanga mana barumsaa sadarkaa lammaffaa secondary school kolleejii dabalatee hanga yuunivarsiitii akkasuma dhaabbilee hojii adda addaa keessa kan jiranii fi kan biyyoota adda addaa keessa jiran kan hirmaachise sagantaa ajaa'ibsiisoodha. Garasitti darbuun duratti mee muuziqaa kanaan booda walitti deebinaa turtii gaarii isiniin jenna. Saganticha kaleessa galgala geggeeffamerraa fi elgaddas geggeeffamerraa wanti nu wadde keessaa yoo jiraate dhuguma dubbachuuf kun madda walaabuu miidiyaa irraa kan isin biraan gaa jirudha. Miira ijoollummaa yeroo dubbatan dhugaa dubbachuun onnee qulqulluudhaan yeroo dubbatan argaan ture namoonni hedduun inumaayyuu imimmaan dhangalaasuudhaan kaleessaan akkasin ture hawween kiyya kaleessa akka naaf milkoofneef wanta akkasiitu sababa natti ta'e hedduun gaabbeen jira. Kanaaf dhaloonni har'aa immootu dhaloota kaayoo qabu ta'uu qaba. Kaleessa waan adda addaatti nu gowwoomsee jira. Har'aan tan immootu addunyaan barnootaan malee socho'aa akka hin jirre saayinsii fi teekinooloojii malee akka socho'aa hin jirre arginee jirra. Gaafassan carraa sanittiin osoo fayyadamne har'aan tana anis bakkan saniin ga'uu danda'a bakka kanaan ga'umsa kiyya agarsiisuu danda'a kan jedhu hedduun isaanii dubbataa turan jechaadha. Sagantaalee akkasii innaa qophaan yaadota kaleessaa irra dhaabbanne bakka irra jirurra mootu kallattiidhaan kan waliin geenyudha. Hordoftoonni madda walaabuu miidiyaa kanneen hordofaa jirtan hundi keessanuu kallattiilee adda addaatiin sagantaalee akkasii innaa qophaan dhageeffachuudhaan yaadota keessan kennachuudhaan koomentiilee ijaarsaa ta'an nuuf kennuudhaan warroonni wajjin turtan hundinuu galatoomaa isiniin jedha. Umriin ijoollummaa keessaayyuu manneen barnootaa keessatti dhuguma dubbachuun mudannoo manneen barnootaa keessatti inni kun barsiisaa isaa kan kaleessa qubee isa barsiise kan kaleessa herreega isa barsiise kan kaleessa saayinsii isa barsiise kan kaleessa ji'oogiraafii isa barsiise barsiisaan kiyya bakka akkasiitti na gargaaraan ture barsiisaan kiyya bakka akkanaatti haala naa mijeessaan ture bakka akkanaatti na gargaaraan ture kan jedhan hedduu isaaniitti galata barsiisaadhaa kan galchan jechaadha. Gariin immoo tufaallaa sanii yookaan fuggisoo sanii barsiisaan kiyya akka dareen teenneef sababa naa ta'ee jira narreeba sababii reebamuu kiyya immoo assaayimentii yookaan hojii manee hojjedhe waan hin deemneef barsiisaan daree keessatti yeroo hundumaa narreeba kan jedhus dubbatanii jiran. Walumaa galatti barsiisaan maaliif reeba kan jedhus gaafii ta'uu danda'u qaba. Barsiisaan wantiin barataa reebuu fi ajandaa biraa tokkollee hin qabu. Ajandaan barsiisaan barataa daree keessatti kallattii adda addaatiin akka inni barumsa isaa irratti cimuuf akka inni hojii manaa isaa hojjetuuf hojii daree isaa hojjetuuf kallattiilee adda addaatiin dhiibbaa irratti geggeessa jechaadha. Kuni maaliif namni keenya yeroo sanitti dammaqiinsi barnootaa hoo maal fakkaate ijoollumti ganna san keessa jiru maal fakkaata kan jedhu hundi keenyaa waan waliin beeknu jechaadha. Barsiisaan dhuguma dubbachuuf riqicha jalqabbii warroota piroofeesara ta'aniif warroota paayileetii ta'aniif warroota dooktora ta'aniif sila barsiisaan hin jirre eenyuyyuu jira jechuun hin danda'amu jechaadha. Jalqabbiin barsiisaan qubee aarraa jalqabee hanga sadarkaa yuunivarsiitiitti leekcharara gurguddaatti piroofeesaroota gurguddoo ta'anitti kan mandhee ta'e jalqabarratti qaree asiin ga'e barsiisaadha. Inumaa hiika gubbaa kanatti si barsiise caalaa kan jala irratti utubeetiin akka ati barattuuf dhiibbaa si gatee riizaaltii yookaan immoo bu'aa kee irraa argattu kan si gatee barsiisaa kee kan jalqabaa ta'uu inni irraanfatiin kan jedhanis hedduudha. Inumaayyuu shamarran keenya hedduun isaanii yeroo sanitti hawwiin keenya hawwii biyya alaa deemuudha kan jedhanis hedduudha jechaadha. Har'aan tan immootu gaabbinee jirra. Dhalli keenya tokkollee akka biyyaan baaneef dhalli keenya tokkollee barumsa keessaa akka hin baane ilmaan kiyyaa fakkeenya ta'eetiin rakkoon na dhaqqabe kun rakkoon gara barnoota addaan kutuutiin na dhaqqabe kun ilmaan kiyyaa akka hin dhaqqabne kan jedhanis hedduudha jechaadha. Irra guddaan kanadha jechaadha. Irra guddaan kana ta'uu qaballee barumsa kaleessa argitee hubannoo dhabiinsarraan waa'ee barumsaa irratti muuxannoo adda addaa dhabiinsarraan ilaalchi kaleessa barumsaaf kenninu sanirra dhaabbanne har'a immoo gara middeemuu qabna kan jedhu irratti namoonni hedduu yaada kennanii jiran jechaadha. Keessaayyuu waa'ee kutaa 8 olii haa iskuulii keessatti bu'aa bayii adda addaa dhimma jaalalaatiin wal qabatee mudannoo jaalalaatiin wal qabatee dhiibbaaleen gurguddaan akka jiran
dhiibbaaleen gurguddaan kun immoo naannoon itti mul'atan eeriyaan itti mul'atan barattoota ciccimoo yookaan shamarree barumsaan cimtu yookaan dargaggeessa yookaan qarree barumsaan cimtu yookaan qeerroo barumsaan cimtu irratti influensiin adda addaa hiriyyummaan itti baay'ata yeroo san immootu akkamitti bira darbuu akka qaban tooftaalee adda addaas kan keessatti yaada nuu kennanidha. Keessaa iyyuu jaallatamuuf jaallachuun immootu miira of tuultummaanis kan keessatti mul'atu ta'uu isaa namoonni hedduu dubbatanii jiran garuu jaalalti wanta akkasiisa walii kennuun gaafatu hamma dandeenye walii obsu walii gorsu akka ta'es namoonni hedduun dubbatanii jiranii waan hundaafuu kan dhageeffachaa turtan gara madda walaabuu miidiyaatiin sagantaa tamsaas kallattii mana barumsaa elementarii yookaan sadarkaa tokkoffaa sadarkaa lammaffaa kolleejii fi yuunivarsiitii dabalatee akkasumas kaayoon keenya kaleessaa maal fakkaata ittiin milkoofne jirra seenessi keenya kaleessaa hoo maal ta'a fuulduratti ammoo akkam ta'uu qabna kan jirratti sagantaa isinii qopha. Abdii maaliin ta'uu barbaadda fakkeenyaaf atamman tana kutaa jaaffaa barachaa jirta barumsa maal ta'uu barbaadda of duratti? Ani wantin ta'uun barbaadu yoo jiraate doktora yookaan paayileetiin ta'uun barbaada. Eeyyangaa daawwattoota keenya kan dhageeffachaa jirtan sagantaa tamsaasa kallattii hawwii ijoollummaa umrii ijoollummaa keenyaa kan keessatti ilaallu sagantaa qophii addaa gara madda walaabuu miidiyaatiin gara tiktokiitiin qophaa'edha. Sagantaa kanarratti hirmaachuudhaan durdubee umrii ijoollummaa keenyaa kan keessatti ilaalluu fi har'a hoo hawwiin keenya kaleessaa sun nuuf dhugoomee jira moo nuuf hin dhugoomne kan jedhuu fi akkasuma umrii ijoollummaa keenyaa keessatti manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa sadarkaa lammaffaa akkasuma kolleejii fi yuunivarsiitii akkasumas immoo bakkoota adda addaa keessa jiraatanii kan irratti hirmaatan jechaadha. Sagantaan akkasii kun kan qophaa'u fi hawwiin keenya kan ijoollummaa sun nuuf milkaa'ee jira. Jaalalli yeroo ijoollummaa sun keessaayyuu jaalalli gosa adda addaatu jira. Jaalalleewwanii, jaalala biyyaa fi jaalala sabaa akkasuma immoo jaalala dhuunfaa kan maatii jechuudhaan kutaalee gulaantaa adda addaatti qoodama. Maarrigaa umrii ijoollummaa keenya manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa elementarii irraa jalqabee amma kolleejiitti bu'aa bayii adda addaa keessa darbinee jira. Gufuun adda addaa kara jaalalaatiinis wal qabatee kallattii adda addaatiin yeroo dargaggoonni kennaa yookaan immoo dhaloonni lafaa dhufaa jiran kan itti miidhaman gulantaa adda addaatu jira. Maarrigaa kanarra dhaabbachuudhaan kaleessi akkas ture har'a immoo akkana ture jechuudhaan sagantaa ajaa'ibsiisoo dinqii ilmaan Oromoodhaa biyyoota adda addaa jiran kan irratti hirmaatudha. Namoonni irratti hirmaachuu barbaadan halkan sa'aatii 3 cinaa akka biyya keenyaatti sagantaa kanarratti hirmaatanii nu wajjin keessaayyuu durdubee kaleessaa irratti hirmaachuudhaan yaada akka nuuf qoodan gamanumaa sin beeksifna. Maarrigaa warroonni kaleessa galgala irratti hirmaatan ani yeroo ijoollummaa kiyyaa mana barumsaa sadarkaa tokkoffaadha amma sadarkaa lammaffaatti ennaan baradhu qormaata gurguddaa keessan dabarse jaaladhees jira jaalatamees jira kan jedhan hedduudha. Inumaayyuu ani jaalala quban qabu ergan kutaa 10 yookaan immoo sekondarii iskuuliin seeneen boodatti jaalala keessatti hin kufe bolbolliin jaalalaa kan na qunnamte mana barumsaa sadarkaa lammaffaarraa kan jedhanis hedduudha. Inni kun immoo waa'ee jaalalaas beekuu baadhu elementarii yookaan mana barumsa sadarkaa tokkoffaa keessatti tajaajila poostaa ta'eetiin tajaajilummaa poostaatiin itti fufee jira kan jedhanis hedduu isaaniiti. Sagantaan kaleessa galgala hedduu nu bohaarsee jira. Maarrigaa umrii ijoollummaa keenya hawwiin hawwaa ture sun nuuf milkaa'ee jira kan jedhu gaafii keenya hundaa haa ta'uti gara mana madda walaabuutti halkan sa'aatii 3 cinaatti irratti hirmaattanii yaada keessan akka dabarsitan gamanumaa sin beeksifna turtii gaarii